السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أرموك قالي بقاري هندي خيسان بقى جرتني نجاح رحمن ربي اسم براه جرات وسنين ججا أرح خمال إبو قبديت نسني دفعة جال كينيا يودو تلي الله الرحمة فولي ربي ستي هاتر أتيجا خيتيني قرو وري قرتي عكا قرتي دستي بدار آدم في توقرة تنكون نتس غرقلا أنا تسني فيما مالي قبساوان نخوفها qabsoon Oromoo immoo itti fufa. Warri gartee qabsoo hin beekne, warri waa'ee qabsoo hin dhagahin takka, warri gartee maallaqa dhalaa nyaachuu malee faayidaa hin qabne, warri waa'ee sabaa malee saba adda qooduu malee waa'ee biraa hin beekne, waa'ee siyaasaa hin dhagahin jechuudha. Dhaabbaddaa isin hin baasu akkanni isin qaaneessa boodarra. Maaliif jennaan yeroo ammaa kana gantuuta akka jee nafxanyaa bakka seenan akka ta'an dhabaniitti halkanii guyyaa jechuudha. Ilmaan Oromoo haan ganda keessa lat godhanii waboo dura darbaa, lat godhaa haan waboo dura darbaa, haan fuudhanii ajjeesaa, haan fuudhanii hidhaa, haan akka ta'an dhabanii jechuudha. Waan qabatan walii wallaalanii jechuudha. Isin galee Ustaas Kamaal Eeboodha lolarratti hawareebamu yoo ta'u jaalmooyin ni wareegamee jiran taraa meeqa numa jira. Khamwan jalmarroon taraa dhibbata akka du'ee jaaniiti gabaasaa turan garuu numa jiraa jechuudha. Kamaal ammoo duutii isaa yoo ifaan hin bilisatti illee kan dhugaa taatu isaati isaanuma santiitu fuudhee ilaa roobeereef isaa galche akka dubbiin dhagahamaa jirtutti isaanuma san jechuudha osoo mootummaa hin sodaatin. Isin galee lubbuun teenya taa'isaatiin addaa miti ta'ettuu ni beekadhu maaliif silaa ofii ajjeesanii dhuma baala kaanii zimjaanii jechuudha. Garuu waboon ifii waliin ajjeeftu abadan ifii yoomillee tanaan waliin ajjeesanii jechuudha. Yoon ifii gartee diina walii ajjeesan malee ifii waliin ajjeesan. Kanaafuu warri gartee waan hin agarin, waan hin dhagahin, waan ejjitee siin kannin gabbaatee as gubbaadhaa olala kana huf gootu kun itti qaanoytaa dhaabbadhu. Qaanyiidha. Boodatti qaanoytan, boodatti saalfattan. Wanni kanaa kun mamnu'a. Garuu ammoo qabsaawaan ni kufa. Qabsoonis itti fufa. Isin galee Oromoon meeqaantamiititu waboon meeqaantamiiti lubbuu isaanii itti dhabee sabaaf wareegama qaalii hafalaa jira. Sanneenoo maqaa isaanii beeytanii sanis gabbaaftanii maan dubbanne ree kaduu jira sayyoo beeytan. Eenyu waboon loluu malee hin duutu eenyu isin hin jee waboonis du'aatuma awwaallachaa wal wallaalnachaa lola isaanii itti fufaa jirti. Isin warri gartee naguma gir jettan kun dhaabbadha.